seenaa kan hin jirre jira argaan jiru. Seenaa adii nama mana keessa jiru seenaa kenna maraatu dhumu. Nama asin jirre seenaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee yoo dhagaame tokko nu godhaa jedhamee wacaa waca bakkee kana ama kilaaksii biyyadaan inni geechuun waa ugu daga sana ilma dhagaama kan hundi gosa. Sagaleen dhagaama jedhe tokko nu kennaa jiran jedhamee hawaasa keenya nama meeqa ga'eera waan namni 50 hin jiru. Dhibba lama. Akkana kun rabbiin sooressa namaa nu godhee bara. Sakandii tokko keessaa dhibba lama argachuu jechuun bari itti fayyadamuu beeknaan qabeenya. Qabeenya isaa kana laa inni kunuunfachuu nutti haajomsiisu. Nama kooti jedhee sila si eeggataa jiru yeroo ati banatti dafee si bira dhufu kana simannaa bareedaa si barbaachisaa. Himannaa bareedaa si barbaachisaa. Tokko dhufeera. Haa ta'u jecha bareedaa isaa si barbaachisaa. Nama kana sibachuudhaaf immoo waan isinii kenninee isinii simannu hin qabnu isinirraa fudhannee barre malee isinii kenninee hin beeknu wanni nuti isinii kenninu salaamataadhuma qofa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkuma beekamu ijoolleen kun ijoollee shanan gibeeti. Ijoollee amanaa qarshiidhuma 600 fiddee nutti kennine kun riisiitiirraa qophii isinii goone. Riisiitii nagahee irraa qophii isinii goone kan leeqaati gumaata leeqaati. Gumaanni leeqaa wanni jedhimoo jedhanii wanni nu ammas itti kennuu dhufneef akka shanan gibeetti gumaata leeqaatiif gahaa miti waan ta'eef warri biyya keessaa hoo maal jedhu laataa jechuun nu dabarsinaan jedhan. Garuu jalqabaa bakka jarri 600 kana fidanii barbaada. Maaliif jennan ijoollee waa qabdu miti miskiinuma asiif achi jejjettu kunooti nagaheensaa kunooti garee egereerra galee jira. Ulfaadhaa galatooma. Ijoolleen kun ijoollee shanan gibeetti. Shanan gibee jechuun waa biraa miti. Ilaa isaan geeraan ijoolleen kun lamaan geeraan. Inni guumay inni kun jimma. Gomma. Ini kun gomma. Kuno limmu. Kuno jimma. Dubbera mata jimma. Shanan gibee jechuun kanuma waliin kan waa biraati miti. Isteetii shanan jechuudha mootummaa shanan dur ture. Jimma yeroo jedhamu jimma bari hundaa walumatti qaba jimma jedhame malee biyya shanii. Biyya shanii walumatti qabamee jimma jedhame malee akkanatti beekaa. Akka jimmaatti nu hoo biyya shanii leeqaadhaaf gumaanni akka dargaggeessaatti jalqabe kuni hamma kana qofaa hee jedhanii na gaafatan. Ani garuu gaafii biraan qaba. Kuma 600 kanaa yoo jalqabee isaa fidanii. Kuma 600 kanaa eessaa fidanii leeqaadhaaf jalqabaa marsaa afraffaa nu gargaaruudhaaf gara leeqaati garuu marsaan afraffaa nu sadii amma dura leeqaa yeroo sadii kaleessaa wajjiniin leeqaa yeroo sadii gargaarreerra. Qaata rakkachuu jalqabanii naannoon kun qaata rakkoo uumamaati miti rakkoo uumamaatiin leeqaan rakkoo hin qabu. Uumamaan biyyi isaa gammachuu qaba biyyi isaa akka biyyaatti waan hin qabne hin qabu biyyichi anatu keessa deemee beeka miila kootiin. Gaafa namni nam beene keessan keessa deemee beeka. Amma magariisa naannoo magarroodha. Keessatti naannoo nama buqqa'eefaan naannoo kennitu malee naannoo fudhattu miti. Mudanne eega mudanne immoo jettee akka shanan gibeetti marsaa sadaffaadhaa fi marsaa sadii erginee jirra warri nu itti ergine amma immoo yeroo ammaa kana keessa shaambuudhaaf natti ergamee jira amma karaa lataa qana'ii aagaatiin. Amma immoo shanan gibee dursitee lakkii kan marsaa afraffaa kana nutti dursaa. Rakkoo gaddaa hawaasa keenya naannoo Gutiinii fi naannoo Laqamteerraa baheen akkana jedha dhaadannoon isaanii akkana jedha dhaadannoon ijoollee shanan gibee ilaal dhaadannoon ijoollee shanan gibee akkana jedha hawaasa keenyatu kana haajoma maal jedha rakkinni leeqaa rakkina keenyaa jette ijoolleen shanan gibee isinoo maal jettaniin asirratti wanti hin barbaadu afran qalloo inni ufti nan beeka. Si komandoo inni ufti nan beeka. Dubbeetti isin namni qaatee iyyafataa jirti akka isin onlaayinii irrattis immoo nuti hoo akka Kwaataaritti na gaafattaniitti yoo gareen Kwaataar gareen Qatar jirtanu akkuma kana shabaaba naannoo keessaniitii wajjiniin maaliif maqaa naannoo kana akkana maqaa dhooftaa yoo jedhanii akkanatti wal beeynaadhaaf wal bira jirraa wal himnaadhaaf gumiin rakkoon kee rakkoo kootii haa beekuudhaaf naannoo tokko qofaa miti amma yoonaa yeroo rakkoo jedhani keessatti afran qallootii fi shanan si komandoo gargaarsa yeroo jedhan isaan mara xiqilfanna umurii guutuu keessatti bara darbe kana jimma immoo gargaaree ka'ee utuu himin calluma jedhee ofii isaatii geesse bara darbe kana nyaata 5,000 maali midhaan kumtaala 5,000 jechuun abbaa warra maatii meeqaaf seesan kumtaala tokko nama 4 qoonna nama 4 qoonna kumtaala 5,000 ergee ka'ee waa tokko utuu namatti nu himinaa jedhee ikhlaasa qaba. Namatti nun himinaa jedhee makiinaa meeqa fidee dhufee dabarfate ani immoo hin jaallanne maal jennaan gumaata
ergitu hawaasni kan kee hamilee isaa dagaaga akka tabaabbaruutti mangistaa dirjitiitti yeroo ammaa kana keessa UNICEF leeqaa geesseera fakkeenyaaf haa jennu buusaa gonnofaatii wajjin walii galanii waa hojjetaa jiran nus kaleessa kallattii buusaa gonnofaatiin waajjira ittisa balaa jechuudha karaa ittisa balaatiin hawaasa keenya hin ga'anne amma warri buusaa gonnofaatii wajjin akka hawaasa biraatti akka faranjiitti hin geesse akka barbaadame akkanaa miti akka shanatti beeti akka barbaadame akka dargaggeessa kanaati akka barbaadame abbaan barbaade ofii naaniin gammaddu leeqaan nan beekaan kan ofii gammaddu jalqaba waaqoo na bira jira sii galeera dubbiin waaqoo na bira jira shanangi benatti birmachuu jalqabee yeroo siin jettu hamleetu dagaaga yaadatu bargaaga yaada namaatu bargaaga sii galeera ittisa wayii argata jechuudha laalaa isaa dagata yeroo dhuma ati waa kan kee haati yeroo si'ii baddee bakka hin taane jiru sitti dhufte loon illee akkasiin taatu agartaniitu ilmootti walirkaa baddee kaate yeroo jabbiinaadhatti fiigdu argataniitu akkuma sana nuuf leeqaan jechuudha nuuf leeqaan akkuma kana waan ta'eef amma rakkoon hawaasa keenya rakkoon hawaasa rakkinni leeqaa rakkina keenyaa jette ijoolleen shanan gibee yeroo jennu eenyu faadha jarri bakki jarri immoo qarshii 600 kana fuudhee gaafiidha gaafii kana immoo ayyee ibsitii ittiin dabalata. Kan nuti walitti qabne ijoolluma mana arabaa keessa jiran dhalattoota shanan gibee biyya arabaa adda addaa keessa jirantu abbaan qabeenyaa tokko keessa jiru marti jira yoo danate maallaqa biyya keenya nama kuma kudhan waan qabduraa qoddattee hin gargaarra jara malee maal qabna wal malee maal qabna akka aadaa jimmaatti yeroo guddina keenya yoo ollaadhaa taasiyaan argame amma taasiyaan mana sanaa kolfatti deebi'utti bunni achitti dhugama achi hin gallu haasaan as jedhan haasaan akka amma taasiyaan mana sanaa bahutti bunni achitti dhugama akka aadaatti qabna isa kana irbaanni achitti nyaatama kun aadaa jimmaa waan ta'eef ammas jimmaan qofaa miti naannuma hunda qaba isii kana garuu addatti wanni nuti qabnu maali inni nama tachi hin bahu isa kana amma fakkeenyaaf siikoo mandoo caala kanatti siikoo mandoo wanni nuti hin caaluuni buufateetu mataa achuma ta'a hin deemu abadan mana sanaan deemu kan jimmaallee ka'aa galaa waliin jedhee maaloo jedhee galaa siikoo mandoo horii geessee duroomsa waan si dhibu fakkeenyaaf nama sirraa du'e miti siikoo mandoo harka duwwaan dhabu nama waarraa du'e horii geessee dhaqa kanaan caala horii geessee bakka yaada isaa sana birriidhaan gabbisa maallaqaan gabbisa yoo hin talli haadha dhabde maallaqaan gabbisa keenya immoo bira ta'a nyaatee achitti dhuga qoraan faa baatee geessa keenya immoo garaagarummaan isaa siikoo mandoo qoraan hin geessu keenya qoraan geessa maaliif jennaan namni waarraa du'e dhaqee qoraan hin funaannatu namni waarraa du'e looni nama waarraa du'e orma galcha hamba galcha sirriidha kun garaagarummaan jiru kana bareedinni jiru kan kun immoo tokko ol qabamee tokko garqabu miti wal bareechine jechuudha malee. Kanaaf guddisuma kanarraa akkanatti waan guddanneef amaanaan nu abbaa keenya abbaa Jifaar harkaa fuunees akka amantaattis ta'e akka oromummaatti dhadhabaa keessaniif rakkataa keessan bira dafaa dhaqqaba. Ollaan immoo akka abbaa Jifaaritti asitti waan isin yaadachiisa gaa waan bareedduu kaaste sheekonni shiroo Jimma bakki isaanitti du'an garuu Gadabi. Isaanoo sheekota shirooti sheeka Itoophiyaatti jedhamanii beekamu Jimma maaltu Gadabiin geessee jennaani saahiba isaanii jalaa dhukkubsate. Saahiba isaaniitu Gadabitti jalaa dhukkubsate. Gadab yeroo inni isin jedhu kana naannoo Adaabbaa gara kanaan jechuudha. Gadab naannoo loonii beekamtu. Naannoo sanatti awwaalaman sheekonni shiroo. Sheekonni kun saahiba isaanii achi qaban nama kitaaba qaraa isaa jiran nama jabaatu jalaa dhukkubsate ana baluu jedhee beekeen immoo dhukkubsateeraa baluu jechuun waraqaa itti barreeffatanii qaallichi. Waraqaa isaanii sana fudhanii bakka abbaan bakka inni jiru sanatti achitti dhiqan ganda sana ijoollee warra siikoo mandooti. Dhaqanii ofii isaaniitti achitti qabamanii achumatti du'anii gandi sun fuudhee awwaallate waa ofii. Amma qabrii achi qaba. Qabrii abbaachii qabna qabrii abbaachii qabna. Hayyeetu. Asumarraa kan ka'e ijoolleen keenya gaafanaan abbaa keenyaa kana. Akkan. Aadaan Jimmaas kanuma. Akkan. Ollaa keenya nuyi jiru. Akkan. Kan biraan qaqqabu numa dursa jettee. Akkan. Ijoolleen mana madaamee jedhamu sanaa walitti qabamte. Dhuftee as geesse. Wallaahi abbaan qabeenyaa ta'u kana keessan jiru. Marti jira ijoolluma. Hayyee. Abbaan boottii lafarra harkisaa. Tole. Maal godhaa biyya alaa. Abbaarraa kophee jijjiiruuf jecha dhaqani. Abbaarraa qorqorroo citaa qorqorrootti deebisuuf jecha dhaqani. Garuu wanti kana dursumaa inni jedhanii
abbaan keenya lubbuudhaan jira. Mm. Ammallee mana isaa keessa jira. Eh. Lammiin keenya garuu mana isaa keessa hin jiru. Akkan. Lubbuu isaatiif sodaa keessa jira. Eh. Lammii keenya dursa jedhanii Ulfaadhaa. gara keessanitti nu erga. Erga. Waan dabala. Eh. Ammallee waan dabala. Waan kana kan godhe ijoollee mana madaa keessa jiran Akkan. waan kana garuu abbummaadhaan kan qindeessee gara konferaanfaatti godhe immoo ijoollee galateeffachuu barbaadu. Maaliif sirriidha. wanni kun Namaan malee socho'u. mataa qaba. Namaan socho'u. Namaan malee socho'u. Abdii Bulchaa jira, Dr. Haafistu jira, Kummaatu jira. Jarri kun garee ijaaranii jalqaba. Tiiktookii waan jedhamu irratti walitti qabame maallaqni kuni tiiktookii irratti ba'anii nuti ilmaan maccaati. Nuti ilmaan maccaa nagaadhaan ciisnee galaa jira nyaataa jira garuu obboloonni keenya ilmaan maccaa immoo beela'anii Bakka citteen dhiidi. nu jalaa beela'anii bakkee tokko fanii jiru. Kanaafuu nuti immoo wal ijaarree jirra. Isin immoo dafaati. Tiiktookii irratti nuti ijoollee akka shanan gibeetti ilmaan leeqaatiif waa gochuu qabna jennee itti kaane. Kanaafuu isin immoo akkaawuntii banaati. Amaanaa seetti ergan walitti nu qabaati. Bakka barbaannu isaan nu gaa jedhanii. Kanaafuu Dr. Haafisiif Abdii Bulchaa tokkummaa fi warra afan hunda ijoollee hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Guddinnaanaa isaan jiru kana beekaa. Bakka waan hin qabne irraa kenniteef haasofne malee. Waan hin qabne irraa kenni naannoo dhiibe malee maallaqa kana guddaadha bakka guddaa isinii gala jennee haasaan jiru. Kanaafi Naasiraan olee Koreessu ergaa xiqqoo wayii. Naasiraan olee ijoollee keenya irraa wayinee kanan beekan akka isheen hojjetu nan beeka. Akkasumas immoo ijoolleen aktivistoonni ijoolleen jajjabduun jirti. Ijoolleen Masrii, ijoolleen Dubaay, ijoolleen akkasumas Sacuudii jiran warri kallattii biraa jechuudha. Warri siikoo mandoo. Amma gaa fakkii ijoollee diinqaa arabaatu isinii ergee isin immoo waan isin nutti ergitan taa'een eegaa. Koroon guruppii kana jaalatu Amma qarshii 600 kana iddeen itti geessu geesseetan 600 arisiitii wajjiniin isinitti fidaan immoo. Koreen ijoolleen keenya immoo waan kana jaalatan bakka jette dhalattoota Jimmaa addunyaa irra jirtan jette. Jimmaan ta'uun hojiin argisiisuudha malee Agarsiifti yeroo darbes ijoolleen Jimmaa Atlaantaarraa iddiriin shanan gibee qarshii 280 wayii natti fakkaataa natti erganii siikoo mandoo geessee hin jira. Amaanaa jiraas bakka hin ga'eef hin jira. Warri tiktookii irra jirtanu siyaasnii fi biyyummaan adda addaa biyyummaa keessanitti Abbaa barbaade deeggari sa'a kana garuu hawaasanaa dhaqqa. Ila abbaa barbaade deeggari dhaggeeffata. Sa'a kana abbaa barbaade deeggari. Abbaa barbaadee fi dhaqeentinii ta'e. Yoo sheexanni kan gabbaramu ta'e illee dhaqee abbaa barbaadee ta'e sa'aatii kana tuusilaa waan gabbaramu ta'eeti kan jala bulfamu mootii ta'eeti. Si galeera namni waan barbaadetti manaaf hin jedhe bari. Dubbiin bakka sana hin jirtu dubbiin. Namooma bira jirra sa'aatii kana. Si galeera dubbiin namummaa bira jira laalaa bira jira. Abbaa barbaade jala hiriirii siyaasaan gabaa biraati magaalaa biraati. Isumaayyuu immoo warra siyaasaaf dhiibnee akka hawaasaatti wajjin jirra. Leeqaan ijoolleen leeqaa rakkoon leeqaa rakkoo kooti jechuun namoomaaf gaadha. Siiganeera lakkoo leeqaa laala dheeraa jechuun baga sitti dhaga'ame kan komorii saalaan kana malee 600 nama tokko ilaa seefuu wajji maal guutamaas birrii kana malee inninis dhalata shanan gibeeti ijoollee shanan gibeeti. Silas dubbannee ture laayivii irratti. Nama tokkichaa miti kunoo ijoollee leeqaa akkanatti jirti jedhee Sufiyaan itti hime. Ani nayyeellee wajjin jirra waan ta'eef qaanfadhe. Qaanfadhee aan calluma jennaan Sufiyaan mucaa waa qabaatte jedhee ijoolleen leeqaa akkanatti jirti jedheen Sufiyaan. Wallaahi sa'aatii sana dhaabbate 500 dabarsee risiitiitti fide shanan gibee. Akka shanan gibeetti jalqabaa miti akkasii komandootti hoo akka arfan qallootti hoo akka ijoollee naannoo kanaatti ijoollee tuulamaatti hoo awwaana eeggadhaa jechuudha. Ijoolleen akka isiniin jette isinii bakka teenyee kaanutti umurii dheeraa kadhataa jirra. Isinii waraanuu kadhataa jirra. Isin immoo nageenya biyya keenyaatii fi nagaan biyya keenyatti kan nu badhaa jetteeti. Amiin jenna shi ulfaadhaa kan facaafanne amargu wajjin nagaa walii waabba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.